akkana bani akkana hojjedhu jedhee namni sun orientation naa kenna. Achi banadee filterii itti makuun beekutu. Achi halluma kiyyaan gadhiisaa ture baay'eetu guyyaa tokko poosti godhee viidiyoon sun sa'a 24 keessatti nama gara 50,000 ilaalame duwwamaan jechuudha. Filter so anama confidence horataa dhufe siigalee filterii itti makuun beeku idiit godhuun beeku shubbisu maarsii kana uffata mana keessaa qaba uffadhee shaatti godhee miriyaan shaa achi sa'a 24 keessatti hordoftoota 3,000 argadhe guyyuma tokko achi himmeeffadheere miree waa dhiiseere san waa dhiise suusiin naqabe dhuga suusi man naqabe galgalaan waan numinaan jedhu laal achi baqa namni meeqallee akkana laale ilaala baqa namni hordoftoonni kiyya torbee tokko keessatti 10,000 galee jechuudha torbee tokko achi amma namnummaan dura naabane suni naabanadhu naan jedhe sun idde nu duubaa kaatee nu afoolu fooftaa naan jedhe achi inde feemesii ta'uuf taataa bar quxubaa lakki suuta jedhe adaatii shubbistallee akkana baqa aktiivii atinaan jedhan jechuudha achi baqa nama san qaamaan bira dhaqee akkami akka liivii seenan natta agarsiisaniif bira dhaqee ammallee qaxareefi jechuun finnematti bira dhaqee liivii akkami seenamaa giiftii hooyoo namaa kenna akkami baafatanii naam jedhee informationii gaafadhe akkamitti akka liivii seenullee natta agarsiiste jechuudha dubartiidha siin baay'ee baala ulataa kiyyaa bar liivii akkamitti akka seenamu natta agarsiiste akkamitti akka ufii kiyya suuraa akkami akka waraab filterii akkami akka fayyadamuu qabu na gorsitee jechuudha ishi jedhee fayyadame garuu hardaan tana hordoftoota gara 200,000 ana ufafoo jiru Isii caalee jechuudha. Isii caalee okay እና isii caalee garuu namni sun nama sanjiru kanaafu maali jechuudha jira kennuun አይዞህ እና አናሞ ገረብዮማ ሰም ቢዝነሲ ኦንላይን ቢዝነሲ ከየት ጀልቀቤ ጀቹ ማኑማ ከሰት ኦንላይን ቢዝነሲ ከዮማ ሰን ጀልቀቤ በቃ ዮማ ሰን ከስተመሪ ጎደዴ ነሞታ ባኤት ዮማ ሰው ወልቁና ጀልቀቤ ከናፉ ቲክቶክን ከየ ከቢዝነሲቲ እሺ ከቢዝነሲቲ አሪፍ ያለው ገረብ ነማት ይቶላ ከና ነምንስ ይኮ ከናፊ ያለቴ በር አማ ቢዝነሲ ቆፈ ዩንታኔ ሜሸዱማ አዳ ከናለይ ነምኒን በራታ ቤክ kan beeku beeka kan hin beekne nama hedduutu irraa barata siigalee naatama wantoota baay'ee nama waan aadaa wal qabatu kana gamaa gamanatti sochoota mitiire inni sun amma baay'ee waan fudhatama qabu namatti tola kanaaf jabaadhu baay'ee nama ajaa'iba nama cimtuudhaati itti fufii doom miliyoona 2 galuu qabda yeroo gabaabaa keessatti siga shamoji natti tola oso miliyoona 2 galee natti tola sirritti oso nargin deemta ammachi halkanuma tokko osoo rafeetuma hordoftoonni kee miliyoona 2 ta'ee buleeyoo inta godi inta abjuun inni gooma abjuun kee inni gooma gaafa tokko rakomiti hangi jirullee naaf gahaadha garuu ittuma guddataa deema guyyaadha guyyaatti madabalaa godha maalatillee hordoftoota baay'ee qabda baay'een qabu dhiyeenya banallee wanta kana beekta okay fayyadamaan turre okay garuu umaan jedhu dhugaa baay'ee qabda
baay'eedha ammi kuni baay'eedha amma. Anamma ruubii miti nuusuma kan ta'u. Amma ani maalin gochuu daseeti yaa quxuba ko. Jaartii feemasii wayii naa soqi. Achio. Sanaan booda ka sababa ishiitiifis feemasiin ta'anis. Geettettaa ammati waggaa meeqaa? Ani waggaa 30 wayii. Dhugaa hoo jaaraa 30 wayii maan geettu ganaati ijoolleedhis. Fuudhaaf geettettaa suma dhugaa eebadee. Ngeenye dheengadda na laalleerima ngeenye bakka ga'uudha. Gizeetti bara nyaata ganamaanii oolana qabuudhaaf jedhama maaks. Ulfaataa dhabee dubara fuudhuun ati akkamitti daffaruu barbaadde qoyi? Rakkoon qabu. Ara xiqqoo nyaadhuutii dhugii waallee bizineesii wayiillee harka waa qabadhu sii galee xiqqoo sii guddachuma qabdaa indee lafatti fabarxiqqaati. Gaheera narra darbeeyyu. Baadee seenaa kiyya wayisitti moo obboleettiin tiyya tana guddistu jechuun ta baay'ee na kunuunsitu an baay'ee jaaladhutu jira beektaa? Ayyoo sanii waggaan kiyya 4-5. Achi isiin amma inni heerumsiisanii beeke. Inni heerumtee ta isiin heerumtee anillee heerumaa jedhee rakkise jaarsota jechuun. Anillee heerumaa. Isii bira na fidaa. Anillee isii bira dhaqu anillee heerumuu barbaada. Gosa itti heerumte san maqaa dhahee anillee gosa akkanaati heerumaa waggaa 5tti. Ganaa beeyatiin guddannee naan jedhan. Guddadheera bakka kana caala eessa guddadhaa jedhe. Rakkisaa ture jedhe. Seegalee iddoon narra lufaara jettee. Narra lufeera kanarra maali qorseensa oolaa wayiitiin gaafa baasaan eeganii moo sila areeda hotee natti marge. Mataa taanaan sitti marge bate. Ramadan kiyya kan gaafa areedni natti margita areedni hin bareedu kutuba areedatti na bahe miti. Bakka walumaan si barbaadna ta'a. Bakka adaraa kee hin irraanfatin. Feemasii yoo taate malee hin fuudhummoodha. Yoo xiqqaate foolonsiin ishii 400 ol kan taate. Saba kan fuudhuu barbaaddu? Kama bee indee saba Oromooti ka wayi. Maarra ijoollee saba Oromoo keessaa 500 ol qaban siyaa barbaadnu kaatillee barbaadu. Ay, feemasii qoma